Ani akkan garaa kootti akkan argutti namni yeroo isaa fudhatee mana kana keessa dhufe Oromummaan isaa isa gubeetii isaaf immoo maal gochuu hin danda'a haasa'uudhaaf dhufe. Kana keessatti tokko darbee namni afaan wal darbuuf hin danda'a. Teknooloojiinis chaalenjii nu godhe wallaa hin irraanfatinaa kana. Hunduma keenyatu ekspertii miti. Keessumaa warra akka koo gara durii kuni. Teknooloojii kanas baay'ee amanuu nurra hin jiru. Of eeggachuu qabna. Otuma teknooloojii of eeggachuu yuutuu hin ta'in dhugaa dubbachuudhaaf yeroo wal geenyee waa'ee biyyaa odeessinu, waa'ee saba keenyaa yeroo odeessinu, waa'ee walii keenyaa yeroo odeessinu, afaan keenya waan jennus immoo irratti xinnoo ishee of eegganne hin badu. Irra darbee garuu tokko lama yoomiyyuu ta'in ijaan dhabamne nuun warri kaan warri dhageenyu immoo obsa godhannee tolereetii wal gonnee wajjiniini yaada keenya jijjiirrachuuf yaaluudha malee isarra dhaabannee isa wal qoccolaa ooluun gatii hin qabu. Biyya garboomnee jirra garbummaa keessaa bahuudhaa fi wanta xixiqqoo akkasiitti yeroo keenya fudhanne yoo ta'e isa yaannu sana bira bahuudhaaf baay'ee nu rakkisaa ta'a. Gara booddeetti nu mudata. Kanaaf adaraa keessan akka saba tokkootti haasofna akka nama tokkootti haasofna. Dhumarratti waa'ee isa dhaaba lamaa walii galuu didan jedhamee odeessamu kanaan kan isin gorsuu yaadu saba Oromooti. Maal akka isaa fedhu kan murteeffatu. Nuun immoo saba Oromoo jechuun hundumti keenya tokkoon keenya murteeffataa jira guyyaa guyyaadhaan. Eessa akka dhaabannu eenyudha kan naaf hojjetu maal naaf hojjeta isa kana bira akkamittiin dhaabadha sana yeroo yeroodhaan ilaalla irra deddeebinee ilaaluu duwwaan mootuu hin ta'in harka keenya yeroo hiixannu eessatti akka hiixannu disaayidii kan goonu akka eenyudha kanii ana Oromoo tokkoo fi yookaan biyya kootiif Oromootaa fi kan hojjetaa jiru wanta hojjetu sana irratti immoo ani karaa koo qooda koo maal gargaaruu hin danda'a inni murteeffataa deemna guyyaa guyyaadhaan akkuma amma mana kana keessatti gochaa oolle kan. So dhaabannee inni sun akkasidhaan inni kun akkasidha jechuun barbaachisu. Waan hojjennu sanatti abbaa barbaanne bira dhaabachuu duwwaadhumaan agarsiisuu agarsiisne dhumarratti inni kun maal jechuudha sabatu murteeffata. Dhaaba isa gargaarus maaliin akka inni isa gargaaruu irra jirus sabatu murteeffata. As dhaabannee walitti hiinee murteessuuf hin dandeenyu. Meen hagargaarru warra nu hojjetaa jira, warra nu dhumaa jiran, warra nu du'aa jiran yookaan immoo magaala keessa taa'anii nu dubbataa jiran wanti inni xamannu yoo jiraanne akka nutti fakkaatetti jira sana dhaabanna. Dhufnee wal geenyee isarratti yeroo keenya balleessuun nurra hin jiru as teenyee inni sun akka godhe, inni kun akka godhe, inni sun akka godhe gatiin qabunni yoo haasa'uudhaan mari'achuudhaan rakkoo jiru furuuf hin dandeenye yoo ta'e jaarsummaa dhaabbannee isa gochuu isarraa kan hafee horii walitti buusuu dhufnee waa'ee nama wallolee yookaan dhaaba wallolee odeessuunii fagoodhaan nuun ga'uu hedhee tanan sodaadha jechuun maaf hin jedhee dhiifama naa godhaa yeroon fudheessu irratti dhaaba.